wantoota akka uumama isaaniitiin osoo hin ta'in akka uumama keenyaatiin isaan hubanne. Nama kijibaa irraa wanni akka malee garaa nama marru namni biraa isa amanuu dhabuu osoo hin ta'in isaattu abadan nama hin amanne. Ati ammoo nama haqaaf dhaabbatuu ta'uu keenyaaf ibsita. Aboo ajaa'iban dubbisa keessa. Mana nyaataa keessa taa'u jira. Dargaggeessu kun waraqaa takka irratti waa barreessa. Namni hundi namni achi keessa jiru daa'imni. ميلا فكيها سجرة dargaggeessi illeen أبو شوف الإسلام مين جاء اللي ساتي في طلعة رجرا ولا manguddolleen wayii haadha isaatii fi xalayaa ergu jira. Namni hundi namni achi keessa ture hundi isaatu garuma yaanni isaa jirutti tarkaanfii mucaasanii hubataa ture. Kanarra dhaabbatee Rooskaach Dooktarri Jaaniin nuti wantoota akka uumama isaaniitiin osoo hin ta'in akka uumama keenyaatiin isaan hubanna. Abbaa kiyya kun is a main part of psychology. Dooktarri kun afkaara yookaan ammoo yaada sammuu dhukkubsattoota isaa beekuudhaaf waraqaa adii takka irratti inkispaat yookaan ammoo randomlii tuqaa qalamaan tuqaa godhee tuqaa heddummeessee waraqarra fuuldura isaanii qaba. Dhukkubsattoonni hundi isaaniitu gariin isaanii bahara wal gubbaa deddeemu, gariin isaanii faamilii bakka bashannanaa jirtu, foon ammoo hattuu, foon haadha manaa khiyaanaa daleete, foon ammoo jaalallee khiyaanaa daleete hundi isaaniitu gizee san waraqaa san irratti fuula isaanii ilaalaa yaada sammuu isaanii keessa deddeebi'u dubbataa turan. Actually isaan qofaa miti. Wanni jiru keessa jiru hundi isaatu akka waraqaa inkispaat saniin guutamteeti. Nutilleen akkuma feenatti fassara. Mark Twain nama kijibaa irraa wanni akka malee garaa nama marru namni biraa isa amanuu dhabuu osoo hin ta'in isaattu abadan nama hin amanu. Mucaa kun baadagee tokko akkanumatti gizee ilaalu nama nagaatti fakkaatu fannaa mucaa kana. Nagaami fayyaadha. Naguma. Mucaa kun nama nagaa fakkaatu akkanuma na aarsaa beeku. Baadagee. Mucaan kun yaaboo nama gaarii maashaallah guddate immoo nama ajaa'iba namni amma. Uummanni keessi isaanii bade gariin namaa akka bishaan zamzamitti qulqulluu ta'uun amanuun isaaniitti akka malee ulfaataadha. Aboo dogoggorri guddaan habiraati illee uummanni gaariin sunillee namni biraa akkuma isaanii sanitti ta'ee isaanii nama gaarii isaaniif fakkaata. Hattuun hundi muka argu hunda duubatti poolisii isa qabuuf deemu arga. Biishuurdhaan. Namni tokko qadiyyaa takka irratti gaafa murtee hanne murtii isaa sun dhugaa qadiyyaa sanii ibsuu caalaa dhugaa abbicha murtee hannee sanii sirriitti ibsa. Akkam isa dubbiin siif hin galle fakkaata. Gaafa magruuma irraa falmitu magruumni sun haqarra jiraa qofa osoo hin ta'in ati ammoo nama haqaaf dhaabbatu ta'uu keenyaaf ibsita. Baabaa kiyya allaattiin hundi bakka ishii fakkaatturra buuti.